waan Oromoon jedhu yaa nama har'aa kan du'en kaafattu kan jiru waan gaafattu ya gowwaa si durri bowwaa ya gowwaa si durri bowwaa warra du'e kaafachuu hin dandeenye warra jiru beekaa waa gaafachuu hin dandeenye ofiin balbala ofitti cufee taa'aa jechaadha. Qabsoon bilisummaa warra du'eef warra jirutu wajjin qabsaawa. Warra du'e du'aa kaafachuu. Warra du'e du'aa kaafachuu. Yeroo hundaayyuu namni Oromoo lakkoobsi isaa hedduudha. Oromummaa kanaaf kan du'e lakkaawameennu har'as du'aa jira. Warra du'e kana yoo yaadannu ta'e, warra du'e kana du'aan kaafannu yoo ta'e abdiin qabu. Namni jagna isaa gamna isaa hin kabanye hin faarfanne fuuldureen isaa dukkana. Kanaaf iyyuu namni gaafa jiru gosaa golaa waa ta'e dhiigee yaadatamuu qaba. Eessattuu kan isin dinquu biyya kana keessatti kan beekamu warruma birrii qabuudha. Namni yaada qabu miti kan beekamu. Yaada qabaachuu miti birrii qabaachuu. Maal abbaa ishee yaada hin bitu gabaa dhaqanii bitu. Hin jiru waan akkanaa. Birrii waa hundan bitu. Keessumaa immoo Oromummaa birriin hin bitu. Warri sirbitanis yeroo sirbi keessan beekamee jedhu akka isinitti deemtan iyyuu hin jijjiiramu. Warri waa barsiifne jettanis amma yeroon Finfinnee Yuunivarsiitiidhaa barsiisaa ture warri biyya Ameerikaanii biyya Ingilizii dhaqee dhufe kuni hogguma kifilii galan when I was in England jedhanii jalqabu. Oromoon amma warri ekspertii ta'anii dooktorii ta'anii biyya Afrikaa irra deemanii rakkoo Afrikaa hiikuu danda'an illee baay'ee qabna. Maal warri akkana ala deemee rakkoo ormaayyuu hiikuu danda'u kuni akkamitti rakkoo Oromoo hiikuu dadhabe? Yoo jettanii waan inni rakkoo Oromoo hiikuu dadhabeef waa tokko. Wanni tokko sun maali? Seenaa Oromoon beeku. Argaa dhageettii Oromoon qabu. Tarrabaa dhukkisuun maal akka ta'e hin beeku. Dhawaa dhibaayyuun maal akka ta'e, soqaa safaqi maal akka ta'e hin beeku. Hin beeku. Oromoodha ofiin jedhamu. Oromoon beekumsa. Oromoon akka itti yaadanidha. Of course Oromoodhaan dhiigisiin jira. Dhiigisiin jira garuu dhiigisa duraa miti. Oromoo afuuftuun, Oromoo sobduun, hattuun meeqa jira. Kanaaf iyyuu Oromoonis akkuma sanyii namaatu hamaas gaariis qaba. Hamaas gaariis qaba. Oromoo kan nama taasisu beekumsa saasan qabaachuudha. Itoophiyaa keessatti maal caaffattee qabda ree? Yoo soba caafanii dhugaa ta'a. Yoo caafamuu baate immoo dhugaan soba ta'a. Rakkoon Itoophiyaa soba. Maqaan Itoophiyaa jedhu kun maqaa Girikiiti. Maqaa Girikiiti. Nuyi Girikii miti abadan.
Lakini Itoophiyaa miti Habashaa jedhamna. Maqaan Habashaa jedhu kun afaan Arabaati. Nuyi Araba miti. We are Africans. Nuyi ummata gurraacha. Nuyi ilmaan waaqa gurraachaati. Kanaaf iyyuu waan hin qabneen hin dhaadatinaa. Isa qabdan immoo otoo hin rifatin, otoo irraa hin qaaneffatin himachuu danda'uu qabdu. Maal akka taatan. Itoophiyaan biyya wallaaluma irratti ijaaramteedha. Kan baay'ee isin dinqu waan hin jirre himachuun, waan hin jirre himachuun, ani nugusa yoon jedhe, ani mootiidha yoon of hin jedhe, jechuun koo mootii nan taasisu yoon hojiidhaan hin agarsiisu ta'e. Kanaaf iyyuu maali wanni itti isin hirkattanii jirtan har'a? Dudduuba keessa waa jiraa? Yoo dudduuba keessan argaa dhageettiin Oromoo hin jiru ta'e, joogiraafiitti PhD qabaatte, communication'iitti maastersii qabaatte, fiiziksiitti political science'iitti doktorii taate, kijiba sun hunduu waan Oromoon beektu yoo ta'e Oromoodhaaf faayidaan qabdu garaa kee ittiin guuttachuu dandeessa. Harama Oromoo warra darban, abaluu faan akkana godhanii, Qanyaamaa abaluu akkana godhee jennee hamataa jirra miti. Isinis namatamtu bor akka namatamne har'a yoo waan godhin. Har'a yoo waa tokko namni dhugaa dubbate, የጥላቻ ንግግር kanammoo alagaatu jedha isiniin fakkaatiin Oromoonis waanuma hin beekne qe'ee የጥላቻ ንግግር. የጥላቻ ንግግrii miti dhugaa dubbachuun የጥላቻ ንግግር hin jedhamu. Afrikaa utuu hin jedhamin dura maal jedhama ture? Afrikaan afaan laatiiniidha. Innaa utuu Afrikaan jedhamin dura kontinentiin kun maal jedhama ture beektu? Mee namni histirii barate as keessa jira? Harka baas. Hin jiru namni histirii barate. Actually, kontinentiin kun utuu Afrikaan jedhamin dura Liiban jedhama. Do you know this? Kana takka dhageessanii Liiban jedhama. Katamaan Gondar amma katamaan Gondar, katamaan sun kan keessa jirtu maqaa waradaa sana maal jedhama? Maal jedhama? Namni Gondar dhaqee beeku hin jedhu Liiban waradaa jedhama. Tigraay keessa Liibantu jira. Affaar keessa Liibantu jira. Oromiyaa keessa immoo lafi hunduu Liiban. Yoo hin dubbiftan ta'e bilisummaan hin jiru kana beekaa. Namni hin dubbifne bilisoomuu hin danda'u. Maaliif Liiban irraa geeddarame? Maqaa dhumti kontinentii kanaayyuu maaliif Liiban irraa geeddarame? Inni jedhus waan isinitti yaadu amma isin ol guddataa jirtu miti. Waan bade barbaadaa yeroon isaa ga'eera, waraabessi guyyaan yuusuutti ka'eera jedhamti Ali Birraa. Waan bade isintu barbaaduu qaba. Bara OPDO kana Amaariñaadhaan yaadaniitu afaan Oromootiin dubbatu. Garuu kan yaadan Amaariñaadhaan. Afaan Oromootiin Amaariñaadhaan yaadanii afaan Oromootiin dubbachuu. Plausibility structure afaanichaayyuu undermine godhaa jiru. Consciousness jechuun dammaqina. Isiniin jedhu miti. Dhugaadhaa dammaqxaniire. Nama of baruudhaaf tattaafatu jechuudha. Utuu of hin barin
Oromoo baruun hin danda'amu, Oromummaa beekuun hin danda'amu. Dammaqina jechuun consciousness representing God. Waa'ee hirribaa dammaquu miti consciousness. Consciousness, consciento afaan Laatinii irraa dhufa. Consciousness jechuun beekumsarraa ka'a. Eenyummaa Oromoo beekuudhaaf Oromoon tokko dura of beekuu qaba. Oromoon knowledge qaba. Garuu knowledgein gara biraanis jira. Amma inni mana barumsaatti baratan kun, inni bataskaana dhaxxanii baratan kun, inni masgiida dhaxxanii baratan kunis knowledge dha. Knowledge isa akka Oromootti baratan sanaa fi aadaa Oromootiin baratan sanaa fi knowledge isa mana barumsaati bataskaana masgidatti sin barsiisan kuni maal akkamitti adda adda ta'a. Inni bataskaanas dhaxxanii masgidas dhaxxanii mana barumsaatti isin barsiisan kun waan beektan waan ittiinis wallaalchisanidha. Knowledge dhannis falfala jedhama. Isin warra falfalame anumaa wajjinu. Oromoon warra falfalame waan beeku wallaalchisan. Lafumanni waggaa 2003 irra ture Madagaskaarii dhuftee jedhuun. Jarra kas jedhu kun hin dhagaye gurraan Madagaskar jechuu dhagaye malee Madagaskar eessa akka ta'e hin beeku. Sobduudha. Kanaafitu seenaan isaanii seenaa sobaati. Wanni mootummaan dhufee darbu hundumtuu seenaadha jedhee isin kijibu kijiba ta'uusaatu beektu. Akkasin kijiba ta'uusaa beektan hin barbaadan. Kanaaf dafanii ija sin jaamsuu barbaadu. Kanaaf dafanii akkasin lafa hin argine godhuu barbaadu. Akka Oromoon jedhutti traditioniin Oromoo argaa dhageettiin Oromoo jedhutti Finfinnee kanarrayyuu waggaa 2800 kan Oromoon beeku. Kan Oromoon jiraate Finfinnee kanarra. Baay'een keenya waanuma seenaa Itoophiyaatti jedhanii mana barumsaatti nutti himan malee abbaa keenya illee gallee mee maal beeytaa jennee waan gaafanne. Biyyi sobaaniin ijaaramu. Biyyi dhugaarratti ijaaramu. Sobi negatiiviidha. Rakkoon Oromoo Itoophiyaadha. Rakkoon Itoophiyaa Oromoodha. Jedhee yeroo baay'ee dubbadheera. Wannan kana jedhuuf akkasumaaf miti. Itoophiyaan waanuma sobaa uumani. Maqaa Girikiiti. Amma moo lakkee Girikii miti Amaarinyaadha jechuutti ka'aniiru. Namichi inni Amaaraa fi Oromoon haati isaanii obbolaadha moo maal jedhu tokko. Fikiree du'aa ishee godhu saree kan. Yeroo hundumaa jarri sobduun kun hudduu lama qabu. Hudduu tokko mana isaaniitti ittiin dhuunfatu. Hudduu isa pablikitti ittiin dhuunfan Oromoo irraa kiraayii fudhatu. Warra akka Fikiree irraa. Yoo dhugaa qabaattan, beekumsa dhugaa yoo qabaattan naman sodaattan. Dhugaa dubbachuun immoo biyyaaf tola. Aadaadhaaf tola. Soba dubbachuun biyya balleessa. Akka kunoo isaantu balleessa. Oromummaa na'u sine mootummaa nama jiru kun Oromummaa na'u. Mootummaa nama jiru kun Oromummaa maalitti beeka? Mana tamaarii isa kamitti Oromummaa barate? Waanuma ittiin Oromoo hadheessan
waanuma ittiin Oromoo xureessan barbaadu jarri kun. Itoophiyaan afaan Oromoo balleessuudhaaf wanni isheen hin godhin hin jiru. In fact, Ethiopia is a project. Akka afaaniitti, akka aadaatti, akka seenaatti Oromoo akka uummataatti dhabamsiisuudhaaf projektiin ittiin hojjetaa turan Itoophiyaa jedhama. Kun beekamuu qaba. Kun waan dhugaa walitti himan ta'uu qaba. Maaliif soba irratti biyyi ni ijaaramu, sobaan hin ijaaramu biyyi. Sobi negatiiviidha. Sobi hin diiga malee hin ijaaru. Kan biyya ijaaru dhugaadha. Amma Amaara hoggaa jedhan. Amaarri inni hamaan Oromoo Amaara ta'edha. Amaara sa hama qushaasha. Sinitti nima. Kota Awwaara haanaa Awwaara karaadhaa hundee botoroodhaa. Kota Amaara taanaa Amaara shawaadhaa hundeen Oromoodhaa jedhanii sirri. Kanaaf iyyuu Amaara hoggaa jettan gosa tokko miti. Ani in fact Amaara jedhanii hin beeku. Araadaadha maqaan isaanii. Araadaa jechaan nama safuu hin qabne, guddis badii, hattuu, sobduu jechuudha araadaa jechuun. Akkasii jechuudha. Araadummaadhaan biyyi kun ce'uu hin danda'u. Biyyi kun dhugaadhaan ce'uu danda'a. Dhugaan kun immoo seenaa keessa jira. Argaa dhageettii keessa jira. Argaa dhageettii Oromoo keessa jira. Amma yoo laaltanii inni kan faannoodha, inni kan xooraayiliidha, inni kan maalii jedha. Waa'eedhuma waraanaa malee wanni haasa'an hin jiru. Lammaffaa dhukkubi biyya kana jiru yeroo hunduma waggaa 3,000 himu. Waggaa 3,000 akkas goone abbaatoochaachin akkas godhanii. Gaafa Haile Sillaaseen bu'e silxaanarraa 1974 akka Awurooppaatti. Biyya kana keessa namni xaafuuf nabbabuu beeku 100 keessaa nama 7. Waggaa 3,000 garuu fidala qabu. Naman dinqu. Jarri kun sobee hin dadhabu. Biyyi kun it's a very young country. Kaleessa 1974 biyya kana keessa namni xaafuuf nabbabuu beeku 7% ture. Amma yoo gara booddeetti deemne bara Minilik yoo dhanne moo nama meeqa ta'a laata? 2% faa ta'a. Yoo bara nugusa isaanii gara booddeetti lakkoofne gaa namumti xaafuuf nabbabuu beekuu hin jiru jechaadha. Kanaaf iyyuu wanni isaan isin barsiisan soba. Sobaan biyyi ni ijaaramu hin diigama malee. Rakkoon keessanii hoggaa mana barumsaa dhaqxanii isa kana namni isin barsiisu hin jiru. Kan isin barsiisanii waa'ee Atsee Lubbuna Dingil, Atsee Galaadoos, Atsee Susiniyoos. Kun hunduma maqaa Giriikiiti by the way. Bataskaana Finfinnee keessa jiru kana hin dubbiftani malee utuu dubbiftanii 100 keessaa 80 Giriikiitu ijaare. Do you know this? Giriikiitu ijaare. Amma wanni sagaduma isaanii keessallee afaan Giriikiidha. Garuu yoo maali kun afaan maali ta'ette Gi'iziidha siinta. Gi'izii maayini afaan du'etu jira siin silba afaan ni du'e hin jiru. Gi'iziin afaan Tigireeti. Afaan Tigireen irra dubbatu kun Gi'iziidha. Afaan Oromoo waggaa 200 dura dubbatamuu fi afaan Oromoo inni irra dubbatamu adda adda. Afaan Tigiree inni waggaa 200 dura dubbatamuu fi afaan Tigiree inni irra dubbatamu adda adda.
Hindu jechaa miti garuu. Waan nama gaddisiisu waa'ee Itoophiyaa waggaa dubbatanii Ingilizii faa wajjin kompeerii godhu, Faransaayii faa wajjin kompeerii godhu. How can you compare a dwarf with a giant? Ingiliziin bar biyya industrial revolution keessatti deddeeme, biyya lafaa zarafee soorome. Kun waluma saraf akaayiidha haadhayyeessarraa saamee biyya ofii hin jedhu. Meerre developmentii maaltu jira? Waan baay'een sobarratti ijaarame wanni biyya kana. So problemiin biyya kana soba. Inni dura seenaa isaaniitu soba. Seenaa keenya, seenaa Itoophiyaatti jedhan kun soba. Har'a immoo mootummaa amma jiru kanaan matsaafa Being and Becoming Ethio 360 irratti matsaaficha akkanatti agarsiisaniitu Oromummaa Mangistii. Abiyyi Taqalaa Ministeera Abiyyi dheengadda waggaa 5 hin guunne eega siltaanatti dhufe. Matsaafi sun 1994dha kan inni katabame. Jarri kun hammam akka isheen sobduu taate isin agarsiisa. Dhugaan karaa isaan karaa dhugaan bahe takka ba'an hin beekan. Seenaan isaanii soba, afaan isaanii soba, kakaan isaanii soba, amantiin isaanii soba. Soba malee sobumatu miilaan kirabaatii hidhatee surree tokkofatee sobumatu karaarra deema. Amma Oromummaa Itoophiyaan lee afarsinau. Itoophiyaan yoo diigamuudhaaf dhalatte ta'e ofiin hin diigamti. Maal Oromoon hin qaxarame moo kan ishee diiguuf? Kanaaf iyyuu Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee otoo jedhu du'e miti. Oromoon waa diiguu keessatti aadaa isaayyuu miti. Waa diiguu keessatti qooda fudhachuun aadaa Oromoo miti. Hin ijaara malee hin diigu. Yoo ijaare immoo akka gadaa ijaaretti, akka aadaa ijaaretti, akka argaa dhageetti tolchetti ijaara. Ayyaana kee kana wajji wallaalchisuudhaaf sitti duulaa jiru. Amma immoo Oromoon bara kana nama qaaneessa. Ijoollee isaanii maal jedhanii moggaasu beektu? Roobeera. Yoo Oromoo waa argate roobaa ta'a. Yoo Oromoon itti hammaatte immoo roobarti ta'a. Opportunistiidha kun. Keetii. Amma kun maqaadhaa. Keetii jedhanii maqaa. Yoo Oromoo waa argate keetiin Oromoo ta'a. Yoo Oromootti hammaatte barriitti hammaatte keetiin afaan faranjii ta'a. Keetii. Kebeekiidha miti tokko immoo. Kebeekiin immoo yoo barrii hammaatte kibaakii ta'a. Of argu ayyaana kee wajjinin walitti si araarsuu yaadaa jira argitaa. Kan Oromoo si taasisu uumaadha, ayyaana, safuudha. Namni waan sadan kana hin beekne Oromoo ta'uu hin danda'u. Amma namoonni baay'een Oromoon tokko ta'a. Oromoon tokko maaliif tokko ta'a? Rabbi tokko san taasisin. Maaliif tokko ta'a? Ayyaanni isaa tokko taanaan hin ga'u. Tokkoon keenyaayyuu buluudhaaf wixxifataadhuma oolla. Inni kaan sobaa oolaa, inni kaan hataa oolaa, inni kaan raata'ee ciisaa oolaa. Namniyyuu akka mataa isaatti waan ta'aa oolu qaba. Akkuma ayyaana isaati. Maaliif hundi kun tokkoon ta'uu hin jedhani? Kun soba propaagandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. Mana tokko keessa
ilmaan abbaa tokkootii fi ilmaan garaa tokko baateeyyuu tokko hin taane. Fuulli keenyaayyuu tokko miti. The human species is the most diverse species in the world. Diverse. Baay'ee. Kanaaf Oromummaatu tokko nu taasisa. Ayyaanni sun the collective. Maaliif wallaansoo qaba Oromoon? Ayyaana collective sana protect godhuudhaaf isa nurkaa gatan. Ayyaana Oromummaa isa collective sana warra isa represent godhu ijaarrachuudhaaf. Collective representation. Ayyaana sana bakka isaatti deebisuudha wallaansoon Oromoo. Uummanni Oromoo seenaa isaa beeka. Erga gatuudhaaf yaalanis seenaan sun hin banne. Utuu Oromoon seenaa isaa beeku, seenaa koo anatu himata moo abbaa Baahireetu naa hima? Alaqaa Taayyeetu naa hima moo jaarsa Oromootu hima seenaa Oromoo? Takkaan moo gaafatanii warri waa'ee Oromoo xaafu kun hundumti isaa maaliif biyyattiitu sobarratti ijaarame? Sobarratti ijaarame. Silixaanee hin qabna jennee himanna. Lakkoobsa afaan Amaaraatiin katabamu kana argitan miti? 1, 2, 3, 4, 5 argitan miti? Afaan Amaaraa. Lakkoobsa afaan Amaaraa beektu? Beektu? Hundumti isaa fidela Giriikiidha. Hundumti isaa fidela Giriikiidha. Maali uummanni qaanii hin beekne kun? Hundumti isaa without exception. Inna inni kun maa inni the colonizing structure jedhama. Wanni kun wanni sobaan soba dhugaa fakkeessanii nama barsiisan kun waan beektu waan ittiin si wallaalchisanidha. Falfala jedhama. Ayyaanni inni dhumaa lafti Oromoon itti wal gahu gumii gaayoo jedhama. Ayyaanni gumii gaayoo. Gumii gaayoo. Finfinnee kanarra ture 2000 years ago. Amma namni baay'een evidensii maalii qaba akkas dubbata namichi kunii jedhu. Evidensiin qaba. There is archaeological evidence. There is linguistic evidence. Amma walgayiidhaan maal jedha Agaa'u? Agaa'u walgayiidhaan paarlaamaa walgayiidhaan maal jedha? Shangoo jedha. Amma namni baay'een afaan Amaarinyaa saya Shangoo. Shangoon afaan Amaarinyaa miti afaan Agaa'u. Oromoon maal jedha? Agaa'u Shangoo jedha. Oromoon immoo shanan gaayoo jedha. Shangooniif shanan gaayoo waliin fakkaatu? Ruutii isaaniitu kushittiidha. Afaanni kun kanaaf wal fakkaata. Horn of Africa kana keessa as a matter of fact almost 90% Cushitic speakers in one way or another. Seenaa isaanii garuu Itoophiyaa taarikii keessatti hin argitan. Seenaan biyya kanaa soba irratti ijaarame. Kanaaf biyya kanatti rakkoo guddaa kan fidaa jiru tokko argaa dhageettiidha. Biyya ijaaruu barbaanna yoo ta'e biyya kan ijaaramu dhugaa irratti. Dhugaan kan eenyu ta'edha Oromoon? Dhugaan kan Waaqaati. Kanaaf yeroo baay'ee itti deddeebisee kanan himu lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru. By the way, hamma Oromummaan deebitutti biyyi kun nagaan argatu kana quba qabaadhaa. Biyya kanaaf kan nagaa fidu gaafa Oromummaan deebi'edha.
utuu Oromooni nagaan argatin biyyi nagaa argata jedhee warri yaadu gowwaadha. Akka bootii keenyaa duriitti qaxqixan inni durii bara durii inni durii namni beeku waan akkana yuunaasawu namni beekuma qabu waa'ee abbaa isaatii isa malee akka waan namni abbaan qabne haasa'uun kun safuudha beektaa warri kun haraamuudha kan jennuufi safuudhaan qaban. Amma waan ayyaanaa kana argitanii tugaa akka inni nama tokkorraa ka'ee warra tokko ta'ee warra darbee miiloo ta'ee miiloorra darbee gosa ta'ee gosarra darbee gadaa ta'ee gadaarra darbee tokkummaa Oromoo lafatti xumuramu gumii gaayoo ta'ee achitti Oromummaa jedhamu sun isin galuu qaba. Biyya kana ijaaru yaada. Oromoon gadaa yaadaan ijaare. Yaadaan. Yaada dhugaatiin. Namatti maluudhaaf miti. Sobaaf miti. Hannaaf miti. Akka hundumaafuu ta'utti. Oromoon haammataadha. Dhaqanii dhagaa diimaa haammatan kaa. Maal haammata Oromoon? Waan haammatu hin qabu. Kan nama haammatu seera. Yoo haammatamuu barbaadde seeratu si haammata. Ati namichi seerri nan bulchu jedhu Oromootu na haammata. Oromummaatu na haammata jettee geeradda yoo ta'e soba sin haammatu. Hin dhowwinaa yoo akkana sin haammanne. Oromoon Jimmaa fi Goojjaam dabdaabbee walitti caafaa turan 17th century keessa. Ethiopian Studies keessa dabdaabbee yeroo walitti caafan 48 abbaadiin kolektii godhee Ethiopian Studies jedha. Historiansiin keenya akka Oromoon alfabeetiitiin kataban 17th century qabu isinitti manii beeku. Dhagaa gaafadhaa. Maaliif nutti nimnee jedhaatti gaafadha. Ethiopian Studies 6 kiiloo jira. Warri 6 kiiloodhaa dhuftan. Garuu hin agarsiisan. Nama tokko nama kan taasisu seenaa qabaachuu isaati. Eenyummaa ofii qabaachuu kan mirkaneessu seenaa isaati. Seenaan Oromootiif የኢትዮጵያ ታሪክ wanni jedhan kun problemi guddaa ta'eera Horn of Africaatti. Itoophiyaan seenaa sobaa odeessiti. Oromoon hin fudhadhu jedha. Yeroo arbi lama ariisaatti seenuu margatu qacaabu. Nagaa dhabuun amma argitan kuni seenaa sobaatu dhale. Oromoon asi biyyan qabu Madagaskarii dhufe. Atila Indian Ocean immoo maaliin ceenessa markabarra keenya saawwa keenyas. Na jarri kuni waan haasa'u warra hin beeknedha. Waan baay'ee jechuutu danda'ama. Garuu waa hundumaayyuu hammuma tokko caafii nama qabsiisu malee qabanii afaan nama hin kaa'an. Isa hafe isumti barbaadaatti guuttadha. Oromummaa jechuun konseptii sadii: ayyaana, uumaa, safuu. Oromoon kan wallaansoo qabuu fi oromummaadhaafi. Collective agency jedha faranjiin.
leevolii oromummaa gubbaa shanan gaayoo irratti gaafa wal ga'ee collective representation collective agency sun maqaan isaa oromummaadha. Kana quba gabaadhaa jechuudha. Thank you.